namni afaan ingiliffaa hin beekne tokko dura maal baruu qabaa jennee kutaa kutaadhaan qoqqoonnee ilaalaa turre. Kutaan kun immoo kutaa isa xumuraati. Kutaa xumuraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee pronounii they jedhamtuuti jechuudha. They jechuun isaan jechuudha. Waan hundaafuu itti seennee kan ilaallu tahaa jechuudha. Pronounii they jedhamtu tanagaa present tense yookiin yeroo ammaatiin akkasuma past tense yookiin yeroo darbee wal qabsiisuudhaan xumura irratti akkasumas future tense yookiin immoo waan fuulduraatti wal qabsiisnee fakkeenyota muraasaa wajjin kan ilaallu tahaa jechuudha. Kan jalqabaagaa present tenseedhaan wal qabsiisuudhaan ilaaluuf deemnaa jechuudha. Pronounii they jedhamtu tana are itti dabaluudhaan jecha tokko iddoo kanatti fidnee galchinaa jechuudha akkuma kanneen darbanii. So asirratti gabaabsinee yeroo jennu xiqqoo addaa jechuudha. They are ka jennu gabaabsinee yeroo jennu there jenna jechuudha. There. Mee fakkeenya asii gadii kana wajjin haa ilaallu. Fakkeenya inni kun maal jedha? They are students kan jedhu gabaabsinee yeroo jennu they're students. They're students jenna jechuudha. They are students kan jedhu they're students jenna jechuudha. Akkuma barreeffamaan agartan kana jechuudha. They're students. Hiikaan isaa isaan barattootaa jechuudha. Kan itti aanu they are in the class jedha. Kanas contract goonee yeroo dubbannu they are in the class. They're in the class. Kana laaluu dandeessanii jechuudha. They're in the class. They're in the class. Okay. Isaan daree keessa jiru jechuudha. Kan itti aanu they are good people. They are good people ka jedhu contract goonee yeroo dubbannu they're good people. They're good people. Isa kana laaluu dandeessanii jechuudha ammas. They're good people. They're good people jechuun maal jechuudha? Hiikaan isaa isaan namoota gaggaariidha jechuudha. Gara kan itti aanu haa dabarru. Kan itti aanu future tenseedhaan wal qabsiisnee kan ilaallu tahaa jechuudha. Pronounii they jedhamtu tana. Future jechuun waan fuulduraa yeroo ta'u mee structure yookiin immoo caasaan himaa akkam akka ta'uu qabu haa ilaallu. They kan jedhu idaanee maalitti idaana will itti daballaa jechuudha. San booda jecha itti finnaa jechuudha jecha haasa'uu barbaannu san. Gabaabsinee yookiin immoo contract goonee kan dubbannu yoo ta'e isa kana fakkaata. Asirratti they will kan jedhu maal ta'a asirratti they'll jennaa jechuudha. Mee fakkeenya isa kana wajjin haa ilaallu. Fakkeenyi kun maal jedha? They will jump jedha. Yeroo adda babaasne jennu contract gisee goone immoo maal ta'a? They'll jump. They'll jump. Itti deebitanii yoo shaakaltan isiniif dhufaa jechuudha. They will jump ka jedhu they'll jump. They'll jump jettaa jechuudha. Akkuma agartu kanatti they'll jump. Hiikaan isaa ni utaalan jechuudha. Eenyu kan utaalu? Isaanii jechuudha. Waa'ee they haasa'u jirra waan ta'eef. Fakkeenyi kun immoo they will clean it kan jedhu they'll clean it. They'll clean it jenna jechuudha. They will clean it kan jedhu they'll clean it. They'll clean it. Okay. Kana fakkaata jechuudha. Hiikaan isaa isaan ni qulqulleessanii jechuudha. Isa xumuraa yeroo dhufnu past tenseedhaan wal qabsiisuudhaan kan ilaallu tahaa jechuudha. Yeroo darbee wajjin jechuu pronounii they jedhamtu. So akkuma ka dabree they plus yookiin ida'u weeriidha. They jennaa yeroo hundaa waan dabree yookaan haasa'uu barbaaddu ta'e weerii itti fiduu qabdaa jechuudha. San booda word yookiin jecha itti fidda jechuudha. Jecha haasa'uu barbaaddu san. Fakkeenya kana wajji haa ilaallu isa kanaas. Maal jedha? They were painter jedha. They were painter. Akkana dubbisna. They were painter. They were painter.
irra deddeebi'aa shaakalaadha. They were painter. Isuma kana dubbisnaan ifa isiniif ta'a jechuudha. They were painter. Hiikaan isaa isaan fakkii kaastoota turanii jechuudha. Namoota harkaan fakkii yookiin suuraalee adda addaa kaasu painter jedhaniini. So isaan fakkii kaastoota yookiin namoota fakkii kaasu turanii jechuudha. Yeroo ammaa garuu suuraa hin kaasan jechuun nu agarsiisa himni kun. Fakkeenyi kun immoo they were living on mountain jedha. They were living on mountain. Mountain jechuun gaara yookiin tulluu jechuudha. So they were living on mountain jechuun isaan gaara gubbaa jiraachaa turan jechuudha. Akkaataa itti dubbisnu yoo kan laallu ta'e they were living on mountain. Mountain hin jennu mountain jenna jechuudha. So they were living on mountain jechuun isaan gaara gubbaa jiraachaa turanii jechuudha. Walumaa galatti barumsi keenya kan har'aa isa kana fakkaata. Video kanarraa waan takka ni baranna yookiin nama ni barsiisa jettanii kan yaaddan yoo ta'e like godhaa, yoo namni immoo haaraa taatan subscribe godhaa. Namoota biraatiifis qooda yaada yoo qabaattan immoo commentii video tana jala nuu kaayaa isiniin jenna. Nagayaan tura.